Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni chaanaalii Mahar Sharifii bakka chaanaalii keenya nagaan dhuftan jechaa guyyaa har'aa kana dhaabbanni daandii xiyyaara Itoophiyaa jechuudha gosoota garaagaraatiin bifa sadiin jechuudha paayilot tireenii akkasuma kaabiin kiruu fi school of marketing fi market tireenii beeksisa baasee jira jechuudha. Kunini bilisatti kan baratamudha. It sponsor isaaniiti. Isaanumas barsiisaa isaanumas qacaraa jechuudha. Kun carraa guddaadha. Namni carraa kana fayyadamuu dandeettan yookaan ulaagaa guutaan akka guutanii fayyadamtan saniin jedha. Mee tokko tokkoon waliin alaalluuti jechuudha. Tokkoffaarratti kan ulaallu marketing school of marketing jechuudha. Tireenii marketingii kan laallaa jechuudha. Mee waliin alaalluuti akkuma isaan gartan marketingii yoo dhufnu vaakansiin akkuma baay'ee kana akkuma isaan agartanii requirement ni jalqaba entraansii qabxii 300 jechuudha. Entraansii qabxii 300 nam qabuudha jechuudha. Entraansii isaa irra qabxiin seensaa 300 nam qabuudha. Inni taan ammoo umriileen gaafata umrii 25 haga 18 jechuudha. Akkuma isaan kun asirratti argitan kan umrii 28 haga 18 haga umrii 18 haga 25 jidduu kan jirudha. Kan inni gaafatu dabre ammoo haani bakki galmee itti galmaanii guyyaa Agustii 11ti. Barkuma 25 haga Agustii 15 jechuudha. Guyyaa 5 kan keessatti galmooftaa jechuudha. Yookaan Adaama Saayinsii Teekinooloojii warra Addis Ababa yookiin Finfinnee onlaayinii galmooftu jechuudha. Amboo Yuunivarsiitii Arbaa Minci jedhee kun guyyaan cufa akkuma sana bakki galmee cufa akka asii gadi kanaan taa'ee jira jechuudha. Yeroo ammoo galmeef dhuftan wantoota armaan gadi kan qabatanii dhufuu akka hin dagannee jedha jechuudha. Warri qaamaan dhufnee appilaayi godhuuf kan jennu taate copy of your supporting document jechuudha. Qabxii kutaa 8 ministeera jechuudha. Kutaa 8 akkasumallee kutaa 12 yookiin intraan sertifikeetii fi qabela ID jechuudha. Yookiin ID digital ID illee ta'e kafee ta'eefu qabattee dhufuu qabda. Waan passport size foto tokkollee foto gurrii tokkollee qabattee dhufta jechuudha. Wanni warri isanirra eeguun tanumaa jechuudha. Akka galmooftan isaniin jedha. Inni taan ammoo tireenii kaabiin kiruu jechuudha. Kaabiin kiruufillee guyyaan galmee guyyuma Agost 11 haga 25 kanaadha. Vaakansiin ammoo educational qualification jechuudha. 200 jechuudha. Intiraansiin akka reefu maarketingii sun adoon ta'ini nam 200 skooriin isaa ka intiraansii 200 ta'edha kan inni barbaadu. Akkasuma eeji limitii illee 21 haga 30 umriin jidduu kan lamaan kan jiru. Dheerinni ammoo meetirii 1.58 jechuudha. Minimum yoo xiqqaate jechuudha. Yookaan ammoo harka kan kee olii hidhattee meetirii 212 kan qabu dandeessu seentimeetirii jechuudha. Kana dhaqqabu yoo dandeettedha jechuudha. Kunini dubartootaafidha ammoo minimumii dhiiraaf ammoo meetirii 1.70 yookiin 70 jechuudha. 1.70 dha dheertii hagan dheerinni isaa ta'uu qaba jechuudha. Minimum yoo xiqqaate weight and height proportional yookiin body mass index isaa ammoo healthy ka ta'e jechuudha. Jidduu harka lamaanii ka ta'edha. Maasii fi dheerin kan keelle ilaalanii English language level illeen ammoo level 3 ta'uu qaba jechuudha. Kana warri nu fatana qormaata seensaa irratti ni ilaalanii jechuudha. Kan fakkaatu ka warkanaalleeni bakki galmeellee namoo bakkuma isan argitan akka armaan gadii kanatti bakkuma duraanii suni bakka kan filattanii bakki dhiyaatu galmaa'uu dandeetta. Addis Ababa taate ammoo onlaayinii guyyaa 11 Agost 11 irra jalqabdee galmooftaa jechuudha. Dookumentiin ati qabattee dhufuu qabdu kutaa 8 jechuudha. Ministeerri kutaa 8 akkasumallee sartifikeetii kutaa 12 akkasumallee ammoo qabela ID yookiin ID qabattee dhufuu qabda jechuudha asirratti. Okay, inni taan ammoo training pilot jechuudha. Warra pilot ta'uudhaaf train ta'anii itti sponsored warratti sponsor isaaniitiin baratta jechuudha. Educational qualification akkuma agartu gosa barnoota garaagaraa kun akka sirri ta'a kanaanii gosa barnoota garaagaraa kana nama degree qabu jechuudha. Qabxiin ammoo 2.5 qabxii 2.5 nam qabuudha. Warri gaafatu akkuma kun asirra agartu qabxii 2.5 kan gaafata jechuudha. Akkasuma ammoo gosa degree biraatiin ammoo degree isaan armaan olitti qaban kan ka teekinooloojii dhiyaat kanaan yoo waliin qabatin digirii biraa ta'e digirii barbaadilatu ta'e qabxiin inni gaafatu CGPA'n isaa 3 jechuudha. Kana CGPA 3 gaafata. Akkasuma immoo minimumii grade 10 certificate yookiin ammoo maatrikiin kan kee wanti ta'uu qaba B ta'uu qaba jechuudha. Maaniin maasii fiiziksii fi ingiliishiin B gartaa jennaan hin ta'u jechuudha. Kuftee yookaan ammoo intiraansii ta'e immoo maas fiiziksii fi ingiliishiin 50 ta'uu qaba. 50 gartaanaan hin ta'u jechuudha. Kan lamaan keessa ka guutuu yoo qabaatte akkasiin laallattee deemtee dorgomtaa jechuudha. Eeji limiitiin warri gaafatullee namni umurii 18-25 jidduu kan jirudha jechuudha. Dhiiraaf dheerinni
meetirii tuqa 70 yookaan tuqa 7 duwwaadha jechuudha. Dubartoota immoo tuqa 6 jechuudha. Guyyaan galmee illee akkuma isaan argatan guyyaa Agast 11 bara 2025 jechuudha. Bakki galmee akka isaan argatan akka armaan irciis kanadha. Yeroo taanutti ammoo waan hedduu kana wal qabatu akkaataa raayitiin egzaamii piroosesii jiru cufayyuu chaanaala kanarra waan gadhiisnuu fi laayik sabskiraayib godhaa maatii keenya taasisaniin jecha sheer godhaa nama ari'ata isanii dhibii carraa kanatti akka inni fayyadamullee barbaadaniin gaasaniin jedha galatooma.